dubbii yoo mul'ifte ani tuqee bayaaf isiniin jedhanatti naarina. Dubbii qacce maqaccee naa galti ana. Aaqilan galtiif akkanumatti. Qacceen isinitti himaa kaartoona keessa ishigiin isinitti himaan ishigiin. Isin yoo barbaadan ishigiin deebiftan yoo barbaadan zirziriin deebiftan ani ishigiin himaan waraqaa kaartoonumaan isinitti kenna akkatti kaartoona iPhone ittiin maree. Mubaarakka baane. Yoo mubaarakii dubbii tana kennee bakka inni dogongoretti ammoo ati sirreessitee foo awwalad mubaarakaa dubbatu. Lakki dhageeffadha ana wayya. Mucaan gaafate artiidha loqonni waladdaa dhageeffadha. Ijoollee teenna gaafate anuu jala ture gaafsan. Infaamu mubaarak afaan warra jimmaa malee afaan arsi. Ayyee awwala viidiyoo cufee caqafadha. Viidiyoo cufee caqafadha. Yoo waan hin ta'in ta'ee gadi bu'a. Mucaan waan jedheeni osoo haati manaatiif abbaan manaa wajjin rafaa jirani yoo salaata subii itti adaadame hoo addaan ka ammoo hin geeffatanii jedhe qola keessatti kuno magriibaa miti salaata subiiti. Gaafiin tuni qarallee gaafatamtee kitaabni illee numa haasaya. Digalee. Alaa kulli haali tafsiila hedduu qabdi. Kolfa jeeti cufatee kolfa. Warra waan akkanaa jedhetu jira. Tafsiila qabdi dubbiin. Warri kun akkana jedhe dubbiin tafsiila qabdi. Warri kun illee waan jedhe qaba. Dimshaashumatti ammoo cuunfamatti isinii himuudhaaf viidiyoo godhee isinii gadhiisa viidiyoo akka kiyyatti cuunfaadha. No, Shekarobe. Wanni kun alas geessa. Doktor, wannan dhugaa dubbadhu. Anarra iyyuu geesse yoo ta'e malee. Attaraawwii geesse dhaggeeffadhu. Attaraawwii sagadee galee dadhabee masgida intanat masgida nasiitan sagadee sheekni quraana dheeressu dadhabee baay'ee attaraawwii galee rafe osoo rafee hin jedhin osoo rafee achi tafee sa'aatii hin barree wanni ta'e anarra iyyuu gahee oolee cufan jedhe kanaaf waan kafalamu yoo jiraates bakka isinii gala qolaan isinitti himaan sheeka akkas diidibiti qadar daraaniti nuu hima. Mubaaraki asli haasawni akkanumaan callifamee hin gingilfamu diiniin kenna tartiiba qaba. Isinii galee. Ana waan hin gaafanna bakka himu dawwalle hayyee. Waan irra jedhame viidiyoo sana bakka yoon barbaadne dhiigaa dirqama. Anatu hin barbaadne bakka sanallee hin barbaadne haasawullee hin barbaadne garuu gama kiyyaan viidiyoo godhee hin haasayaan viidiyoo san laallachuu dandeettan. Irra dabra wanni gaafatamu waa hedduutu jira ibaadarraa. Anamaaf dadhabee na dhiisan. Rabbii sodaadhaa bakka jirtanitti gaafadha nama kuma sadii ture gaafa sana gaaffii kana mucaa yeroo na gaafatu innumti na gaafate sheekan itti fakkaadde moo ulamaan itti fakkaadde moo maan na gaafate wanjalatti na galchuudha tokko jedhe lamaffaan immoo warri gaafa sana fixuu qabaa wanni galee galuu jettanu hin jiru shari'aa keessa wanni galee galuu jechuun sheekatti gaafannaa bakka jirtanu sheekanaa gaafadha viidiyoo. Sheek Bashaariin gaafannoo ol galchine. Isaka. Abbaa barbaade gaafadhumaa wanticha dhageessetta gaafa san hayi. Inni na gaafatu namoonni bugaru. Sheeka Roobee maa himuu dide garuu. Wantichi wallaahi amma yoo jabaatee hin himamne rakkisaa. Ani amma akkanatti fakkaatutti hin xanaxana amma akka siyaasatti ija siyaasatti yoo ilaalle jechuudha amantii keessaa baanee maaliif beektaa? Itti fixuuf sooma badaa jira. Keessaa fuudhuuf jara miira keessa jira. Argitee moo ija siyaasatiin ilaallama nuti. Nuti amma amantii keessaa baanee sheekaroo beerakkisu laal dhaggeeffadhu. Poolitikaan koo akkatti dubbii bal'isee yoo ija siyaasatiin ilaalu lamma dubbiin sun akkamitti sheekaroo beekaraa qabde beektaa? Itti fixuuf lafti sooma adaanaa jiran. Keessaa fuudhuuf jarri kun miira keessa jira. Haadha kabbanno. Kanaaf balgaaffii gaaffii sheekoo dhiimmee qool galanii hanqa takkatedha.
Sheekonni beellamanii deemanii gaafa san maqaa waamuu hin danda'an. Gaaffii jabaadha. Miira keessaa bahi jechuudhaafi namni sa'aatii sana yoo qawween itti tokkosame dhageesse yoo qawween kilaashiin irra dhaabame hin deemu sa'aatii sana dhugaa rabbii walitti himnamiti akka dhiiraatti. Dhagee kilaashiin yoo sana dhaabatte doktor ani hin beekoyi fixadhee kee naajjeesi jechuun nama qaba akka dhiiraatti yoo laalle. Akkatti miira walitti cuftee ofiitti qabdi miti qootee nata Oromoo tana malee amaarri fa'aa kaccinentee walitti qabdi miira keessa keessa jirti. Inde anaati ani wallahi dadi tamorma kana faati ciriintu jira bar. Wallahi tamorma kana yaa ciriintu si qabdu jira bar. Duuba kana futti. Kanaafuu jennaan doktor. Deemi taphanna seeni laayibii. Ayyee. Firan qabdu miyati. Yoo hin dhabees rabbiin qaba. Ciao. Baxxawu. Namni rabbiin